imala gara Booranaa artistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa faawundeeshinii maqaa isaatiin hundaa'e ammas Haacuun keenya lubbuun darbus hojiinsaa har'as jira. Ummata Booranaaf beelaaf ongeedhaan midhamaa jiraniif piroojeektii bishaan dhugaatii hojjechiise eebbisiisuu deemne. Piroojeektichi milkiin xumurameera. Nama 52,000 eeboo baase. Argitanii Haacaaluun hin duune. Haacaaluun har'as lubbuun jira. Ummanni Booranaa haadha wabiif maqaa qabballee jedhu baasuudhaan jaalala ishiif ibsu akkasitti ibsate. Yooyyaa Boorana jira. Haacaaluu Hundeessaa Foundation piroojeektii bishaan dhugaatii ummata Booranaaf hojjete boruudha eebbisiisa. Haacaaluu Hundeessaa Foundation hojii gurguddaa ummata keenya rakkoorra yeroo jiru hojii gurguddaa ummata keenyaaf hojjechaa jira. Kaayyoo fi galma Haacaaluu Hundeessaan yeroo lubbuun jirutti qaba ture Haacaaluu Hundeessaa Foundation galmaan ga'uuf hojjechaa jira. Hundumti keenya Haacaaluu Hundeessaa Foundation bira dhaabbachuudhaan kaayyoo fi galma artistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa haa deeggarru bira haa dhaabbannu. Hundumti keenya Haacaaluu Hundeessaa Foundation bira waan qabnuun haa dhaabbannu. Garmaamu tola. Foonaadha.